Faarfataa beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e faarfataa Naatnaa'el faarsaa haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti ajaa'ibuu fi akkasumas illee kan namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa akkuma beekamu chaanaalii keenya kana immoo warroonni haaraa taatan chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun namoota hedduullee akka nu ga'uuf nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo haaraa qabanniitti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma isin beektan egaa faarfataan jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e kun kanaan dura uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa amma immoo isiniif deebi'eera isiniin jechaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya faarfataa kana mee akkamitti simattu isiniin jecha warroonni faarfataan kun akka inni dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessaa isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu faarfataan kun kanaan dura faarsaa hedduu fi akkasumas illee uummata bukkeetti jaalatamummaa fi akkasumas illee uummanni kan ittiin eebbifamaa turedha jechuudha. Egaa kunoo inni ammas dhufee faarsaa bareedaa isaa isinii qabadhee deebi'ee jira isiniin jechaa jira. Egaa hundumti keessanuu akka hawwiidhaan eeddanii fi akkasumas illee akka jaalalaa fi eebba faarfannaa illee ittiin eebbifamtan illee abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaa faarfataan kun maalirratti dhufaa? Yoom dhufaa? Isarratti dhufa kan jettaniif immoo akkuma beekamu faarfataan kun yuutuubii mataa isaatii banatee jira jechuudha. Akkuma beekamu yuutuub chaanaalii isaa diskiripshin booksii jala yookaan wanti jala koomentii jala piin godhe isiniin dhaqaatii sabiskiraayib godhaaf isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu achirratti dhufa jechuudha. Yoom dhufa kan jettaniif immoo faarfataan kun akka toora feesbuukii isaarratti kaa'een guyyaa murtaa'aa kan kaa'e hin qabu jechuudha. Guyyaan itti dhufu yookaan gidduma kana torbee kana jimaata gara dhumaa illee ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee faarfattoonni hedduun sa'aatii sanarra sababii gadhiisanii fi egaa daawwattoota keenya hundumti keessanuu faarfataa keenya kana bukkee akka dhaabatanii fi akkasumas illee hundumti keessaniyyuu faarfataa kana yuutuub chaanaalii isaa laayik sheer gochaa akka eegdan isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon yarra qabanne immoo kana turee amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraa amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.